Harka fuunee daawwattoota keenyaa nageenyi keenya bakka jirtan isin haa qabu jennaa oduu isinitti himna. Mootummaan naannoo Affaar akka beeksisetti gareen adda bilisummaa uummata Tigraay waliigaltee Piriitooriyaa cabsuun daangaa naannoo seenee lammiilee nagaa irratti dhukaasa banuun miidhaa geessiseera. Ibsi mootummaa naannichaa akka jedhutti taanaan adda bilisummaa uummata Tigraay aanaa magaallee ganda Toonsaa bakka Warra'aa fi Milkii jedhamutti halkan gaafa 3/5/2025 haleellaa baneera. Mootummaan naannoo Affaar akka himetti yoo ta'e gareen kun yoo itti fufee nageenya lammiilee eegsisuuf tarkaanfii cimaa ni fudhatama jedheera. Adda bilisummaa uummata Tigraay karaa Affaariin seene haleellaa raawwachuun dhaga'ameeti jira. Mootummaan naannoo Affaar murni adda bilisummaa uummata Tigraay karaa daangaa naannoo keenyaatti ce'uun haleellaa uummata nagaa irratti raawwate waliigaltee Piriitooriyaas cabseera jedheera. Akka ibsichaatti humni adda bilisummaa uummata Tigraay guyyaa kaleessaadha kan meeshaa gurguddaan dabaalamee uummata nagaa irratti haleellaa kan raawwate. Gareen kun gandoota Affaar keessatti argaman 6 guutummaa guutuutti haleeluun akka dhuunfatee ibseera. Mootummaan naannoo Affaar meeshaawwan hidhatee jiru keessaa akka ibsetti mootummaan naannichaa kanneen akka moortaarii Zuu 23 fayyadameera jechuun ibseera. Gareen kun yeroo balaa kana geessisuuf dhufutti maanguddoon Affaar kadhatanis akka didee kan himame yoo ta'u gocha akkasii irraa of hin qusatu taanaan mootummaan kana booda tarkaanfii ofirraa ittisuu akka fudhatudha kan inni beeksise. Dhaabbata fayyaa mootummaa akka ta'e hospitaalli Alert balfaa lagaa fi qarqara lagaatti gad lakkise jedhamuun qarshii miliyoona 1 akka dabame abbaan taayitaa kabachiisa dambiiwwanii magaalaa Finfinnee beeksise. Kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyooti kan argamu hospitaalli kun faalamni geessise qorannoo laaboraatoorii ogeeyyii abbaa taayitaa eegumsa naannoo Finfinneen mirkanaa'eera jedhameera. Dabalataan kutaa magaalichaa aanaa afuritti dhaabbileen 6 miicaa konkolaataa hojjetan qarqara lageenitti balfa dhangala'aa lakkisuunis tokkoon isaanii qarshii 100,000 akka dabaman dhaga'ameera. Abbaan taayitichaa qaamolee hubannoo yeroo yeroon kennamurra darbuun gocha wal fakkaatu raawwatan irratti tarkaanfii cimsee akka fudhatu hubachiiseera. Finfinnee keessatti hordoffii nageenyaa fi kaameeraan daandii irra dhaabaman 15,000 baduun dhaga'ame. Akka poolisiin magaalaa Finfinnee beeksisetti hordoffii nageenyaaf kan oolan kaameeraawwan 15,000 ol ji'a 3 keessatti baduu ibseera. Komishiniin poolisii Finfinnee karaa kutaa qunnamtii hawaasaa akka ta'an Koomaandar Maarqoos Taaddasaa akka himanitti baatii adoolessaa darbee hanga fulbaanaatti kutaa magaalaa Finfinnee 11 keessatti gochi kun kan raawwatame ta'uu ibsanii isaan keessaa 160 waajjira muummee poolisii magaalaa Finfinnee keessaa kan badan ta'uu dabalanii himaniiru. Kaameeraan kun kan dhaabbate hordoffii nageenyaa balaa tiraafikaa bifa ammayyaan to'achuu fi akkasumas malaammaltummaa hir'isuuf yaadame akka ta'edha. Aangawaan kun kan ibsan. Meeshaa waraanaa Sudaan irraa as galfame naannoo Amaaraatti to'atame jedhame. Naannoo Amaaraa godina Gondar lixaa aanaa Qaaraatti meeshaa waraanaa fi rasaasni Sudaan irraa dhufe jedhamee to'annoo jala oolu waajjirri poolisii godinichaa beeksiseera. Ajajaan kutaa poolisii godina Gondar lixaa Koomaandar Misgaanaa Kaasee kilaashii 1 kaartaa kilaashii 10 rasaasa dishqaa 566 rasaasa bireenii 8,260 fi rasaasa kilaashii 4,779 garee seeraan alaaf yaadameen to'atameera jedhan. Aanaa Qaaraa ganda martii Galagoo jedhamutti meeshaa waraanaa fi rasaasni seeraan alaa dogdoqqee 4 irratti fe'amee garee diina jedhanii waamaniif geeffamuuf akka turedha kan dhaga'ame. Meeshaaleen waraanaa kunneen hordoffii poolisiin taasiseen nabsi gabayaa lakkoofsa 4 iddoo addaa Tashoomaa Irshoo jedhamutti qabamuu ajajaan kun beeksisuun koominikeeshiniin naannoo Amaaraatu beeksise. Ogeessi lammii Jarman hojii salphisachuuf jecha nama 10 ajjeesee hidhaa umurii guutuun adabamuun dhaga'ame. Narsiin kunuunsa haara galfii dhukkubbii irratti hojjetu tokko namoota 10 ajjeesuu fi 27 immoo ajjeesuuf yaaluun mirkanaa'uudhaan hidhaa umurii guutuun adabameera. Akka abbootiin alangaa biyyattii jedhanitti namni maqaansaa hin eeramne kun dhukkubsattoota manguddoota ta'an yeroo dabareerra hojiirra ta'u hojii ofirraa salphifachuuf jecha lilmee dhukkubbii hir'isuu isaan adoochuuf kennaa tureera. Gochaan yakkaa kun muddee 2023 haga caamsaa 2024tti hospitaala Waarsleen lixa Jarmanitti argamuttidha kan raawwate. Qorattoonni yakkii wal fakkaataa biraas raawwateera yoo ta'eef sakatta'aa jirra jechuun himaniiru. Akka gabaasa Ajaans Firaans Pireesii jedhutti yoo ta'e namni kun bara 2020 irraa qabee hospitaala Waarsleen keessaa hojjechaa tureera. Abukaattoon namni kun dhukkubsattootaaf
hinna'u ka jedhan yoo ta'u manni murtii hojiin itti baay'achuu hir'isuuf jedhee dhukkubsattootaaf qorichoota akka malee nama hadoochan moorfinii fi miidaanzoolaam jedhamu kennaa akka turedha kan dhagahame. Nagaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.